Carraa ofii jalaa eessayyuu hin dhaqamu. Eessayyuu. Garuu amma lubbuun ofii jirtutti carraa fuudhama jechuudhaaf. Isin funyaaniif naa boosanii yeroo baay'ee hanqoosuudhumaaf malee funyaan inni kun tirfiidha. Tirfii naa kenna rabbiin alhamdulillah. Ani yeroo baay'ee maaltu na boosisa? Carraa kan kootu na boosisa. Maaliif jedhee na gaafadhu. Nan baradhe barumsa. Waggaa afur fayyaa kushiinaa namaa keessa taa'etan haayiskuulii hamma piriiparaatorii jechuudha mana namaa taa'een baradhe. Sababa maatiin kophaa dhiyyaa ta'u jechuudha. Naafa darbu gara fuulduraatti jedhee ciniinnadhee. Gaafa achi baradhee jedhu gargaarsuma rabbiin yuunivarsiitiin na dhufee nan deeme yuunivarsiitii. Nan xumure yuunivarsiitii xumuree eebbifameen galee. Aaran galfanne. Guyyaa ergan naladhe ammaan waggaa 25 wayinatti fakkaata. Waggaa 25 kanuma keessan jira kan 24. Ergan naladhe guyyaa tokko aaran galfanne. Gaafa mana xiqqeen jara keenyaa jiru jaran gaddamaa aaran galfanne. Na eebbisa namni hundi. Dhugaa dubbachuuf namni na jaallata ixaa namaa qaba. Garuu maal fayyada ofii kan kooti immoo ixaan qabu. Carraa keessa san jalaa eessayyuu hin dhaqxan. Garuu amma lubbuun jirtan immoo carraa ka'a. Amma kushiina namaa keessan hojjedha. Biyya alaa jechuudha biyya Suudi Arabiyaa jedhamu kana. Utuun biyya kan kootti qulqulleessitummaa argadheeti jechuudha. Qulqulleessummaan hojjedha. Qulqulleessummaa kadhachuuf jechuudha. Biirootti dhibban deebi'aa ture. Dhibba. Atis namni si kadhataa ture of beektaa. Ati ijoollee jimmaatii. Garuu warri aangoorra jirtanuu yeroo baay'ee aangoorraa akka bu'amu dagatinaa. Aangoorratti hin hafamu. Imimmaan namaa xabbi isinitti jedhu kun lafatti hin badu. Siicinaa darbamu utuman akka kana dhamahuun immoo du'ee badaasa jedhu na yaachisa. Takka alhamdulillah rabbiis galatan galchuu. Duuti lubbuu kootii immoo nama mararu. Gaafa du'e immoo maalan ta'an na yaachisa. Akkasiin isiniin jedha gabaabinumatti waan irraa barattu jedhee yaada. Haala galfadhee hin beeku garuu haala galfadhaadhaaf nan dhamaa. Nan carraa kootti. Amma beeki asitti akkan itti jiru gaafan keessaa ba'e malee hin dubbadhu. Garuu keessa jiraachuun barbaadu yeroo dheeraa. Yoo nama na gargaaru argadheedhaaf hin dubbadha seenaa koo kana. Wanti isin na gargaartan qulqulleessummaa hojii mootummaa akka na agarsiisan isiniin jedha. Isiniin jaalladha warri na gargaaruu hin dandeenye sheer godhaati mee nama na gargaaruu danda'u biraan nagaan isiniin jedha. Of ta'uun yaade ofuma hin yaade. Alhamdulillah alaa kulli haali. Isiniin jaalladha hunda keessan. Garuu carraan immoo garuu waanuma sila isinii darbe. Viidiyoo obboleettii keenyaa kana laalatanii dhaggeeffadhe obboloota koo imimmaan qabachuu hin dadhabe dhugaa rabbii isiniin jedha jechuudha. Ayi carraa ilma namaa kana. Carraan kun waan nama hin goone hin qabdu dhugaa rabbii jechuudha. Baay'een boo'e. Nam boo'e dhugaa rabbii maaliif boo'e jechuun keessanii dhawu. Mucayyoon tuni ergan guyyaa dhaladheetii. Guyyaa takka aara galfadhee hin beekne. Garaa na nyaatte. Barumsa ishee barattee elementarii xumurtee piipiraatoorii xumurtee yuunivarsiitii xumurtee digirii isheetti eebbifamtee carraan immoo ammas ta'uu fidide hojii kadhattee shintibeetiin xaragee bulaa jedhee tanan isuma biyya kiyya keessatti isumallee mana qulqulleessaa murtinaa isumallee nama na qaxaru dhabee ka'ee carraan kiyya biyya arabaa na fidi jette. Hedduu takka na gaddisiise baay'ee nama gaddisiisa. Ayi carraan manama. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya ala bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinis baga nagaa taatanii isiniin jecha akkasuma warroonni immoo haarawaa chaanala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Warra ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa. Innaa obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisu seenaan mucayyoo tanaa jechuudha. Hedduu takka garaa na nyaate jechuudha. Hedduu takka garaa na nyaatte dhugaa obboloota koo carraa ilma namaa akkana jechuudha. Omaamatti obboleetti koo amshir abdiin kutatin. Kanaanis darbuu danda'an beekamu. Barumsa si qabee kanaanis darbuu danda'a.
Umaamati abdiin kutatin wanna siidhaan keessaa obboleetti koo abdiin kutatin jireenyi ilma namaa akkanuma qormaata baay'ee qabdi. Fatanaa baay'ee qabdi jireenyi lafa tanaa jechuudha. Garuu abdiin kutin obboleetti koo hundumti keessanuu jiru. Warra akkashii yookiin akkana taatan kun warri keessattuu mana ormaa jirtan abdiin kutinaa agana goonee akkana goonee nuti sakka dhaben jedhina. Waaqayyuma keessan kadhaa rabbi keessan kadhaati guyyaa tokko ifatti bahuu dandeessan guyyaa tokko qormaata kana keessaa ifatti bahuu dandeessan waan ta'eef. Kanaaf abdiin kutin obboleettii koo waaqayyo immoo waan ati yaadde siif haa guutu. Amshir lubbuu ta'u in darba hundumtuu. Hedduu nama gaddisiisaa bar ijoollee isii laaltee jettu hedduu si gaddisiisaa bar maaliif carraa kana hunda jechuudha. Maaliif ta'e garuu carraan kee biyya ormaa keessatti biyya keessatti illee barattee gaafa digiriidha eebbifamtee immoo kaatee hojii dhabdee arabatti deebinu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Obboleetti koo hunduma caalaa waaqayyo bakka fayyaa sii kenna hundi caalaa umaamati. Maaliif waaqayyos kanaa nyaadhu kanaa argadhu baqqaasanii xaartee dhabdee siin jedhee kanaa waaqayyo immoo si ifa baasuu danda'a waan ta'eef abdiin kutinis hin jechuu barbaada. Walumaa galatti obboleettii kanaan akkasuma obboleettii keenya kanarraa barumsa xiqqoo ishiin fudhattu jedheetii yaada. Kanaaf viidiyoon kun keessa koona tuqe rabbi naa nyaatu keessa koona tuqe hedduu takkanatti dhaga'ame jechuudha. Maaliif umrii ishiitis barumsatti fixxee deebitee ammas biyya arabaatti fixaarte jechuudha. Kanaaf immoo obboleettii koo amshire waaqayyoon kanumaayyuu kisii dabarsuu danda'a hin beektu waan ta'eef abdiin kutinii hojjedhu. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessa hundumti keessaniyyuu waan tokko karaa kallattii tokko yoo sin didee anuggaa ganaa taa'e anuggaa gasii taa'e jettanii ofitti hin maarrina ofitti hin aarina. Yookiin qarshiin walaa badee yookiin barumsa kiyya baradhee garuu hin geenye akkas hin jedhina. Maaliif waaqayyoon nama wayitti bahu fattana waan ta'eef nama wayitti bahu qormaata kenna waan ta'eef nama qormaata keessa darbetu immoo waan gaariitti bahuu danda'a. Kanaaf obsa qabaadhati obsaa isiniin jedha akka obboleettii kanaatti. Isheen jabduudha dhugaa rabbi jabduudha jechuudha. Baga dhuftee baga biyya arabaa kana dhuftee hojjettee bareedduu koo ishee maaliif osoo tokkooti amma biyyuma keessa taa'eetuma bakka hojii soo dhabe akkanumatti olii gadi lafa mara. Garuu ishiinoo hojii mootummaa isaanii warroonni hojii qabanis itti ajajanii jennaan biyya kana dhuftee hojii ishee eegalte jechuudha. Goobas bakka hundattuu qarshiitti argama waan ta'eef obsii daragisiin jedha obboleetti koo. Waaqayyoon obsa siif haa kennu amshirii ati immoo si fuuldura kee ifa waaqayyo ifatti si baasa waan ta'eef obsiitii hojjedhu siin jechuu barbaadaan. Maaliif carraadha ilma namaati waan ta'eef akkumatu carraaqoo jette carraaqe amshir lubbu gaafa tokko sii darbuuf jira waan ta'eef obsiituma keessa darban mallee waaqayyo siif haa dabarsu. Waan ati guutte waan ati hiyyatte waan ati yaadde rabbi si haa guutu waaqayyoon kee si haa guutu. Rabbiin kee kadhadhuuti akkuma amantaa keetti kadhadhuuti akkasumatti hojjedhu siin jechuu barbaada. Obboleewwan koo viidiyoo kanarraa waa barattu jedhee yaada. Warroon akka kiyyamee imimmaan mucayyoo kana yeroo dhaggeeffatan imimmaan sin qabe jira laata. Hanga viidiyoo biraatti watti deemitti warroon chaanaala kiyyaa faarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa nagaa ta'a fayyaa ta'a akka viidiyoo biraatti watti deemitti.